بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا هردوفتوتا ميديا كنا أكما بكم وكان عندنا ميديا ملكي وهذا هدو سنيف قليجرة سنكيسا برنوت إسلاما سيناك أبتما أكسما سمو قرانوان أمانتي إسلاما كنن أمانتي إسلاما رتراوتن هدو سانيك أبنت يهنن وهذا قليجرة أكوادا سني قليته باتولي أما ulama guddaa tokko qabannee barnoota islaamaa keessaa tokko kan jedhe toopikii yookaan mata-duree gabaabaa tokko qabannee isin dhiyaannee jira jechuudha. Innis maali waa'ee tawakkularraa shayni keenya bayaan akka nu godhan barbaanna. Tawakkula jechuun yeroo hedduu namoota irratti wal fakkaatee hiika hin taane itti kennanii yeroo namoonni tawakkulaa fi sababa addaan baasuu dhabanii dogoggora adda addaa keessa galanii waa hedduurraa dogoggoran ni mul'ata jechuudha. Kanaafuu mee ustaaza keenya tawakkula jechuun akka shari'aatti maal jechuudha? Sababaa fi tawakkulli immoo hariiroo akkamii qaban? Inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Inshallah akkuma obboleessi keenya gaafii murteessaa fi barbaachisaa ta'e nuuf dhiheessanitti gaafiin kun gaafii hawaasa keessatti babal'inaan ka'aa ture waan ta'eef hubannoo shari'aa keenya keessatti ilmi namaa yeroo ammaa namni hedduun akka hin taanetti hubatu hubannoowwan sirreeffamuu qaban keessaa tokko jedhee yaada. Mata dureen obboleessi keenya qabatee dhufe baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaadha. Tawakkula jechuun ija shari'aatiin yoo laalle namni rabbi irratti hirkate hirkannoon tun eessan qaaman akka mukatti hirkatanitti hirkatamoo waaf jala kaanii itti ciqilfatamoo maal ka jedhu akkas osoo hin taane tawakkulli amala qalbiiti, gahee qalbiiti, gahee keessoo namichaati. Namichi an mala hin qabu, jabeenna hin qabu, huyna hin qabu, malli kiyyas dandeettiin tiyyas rabbiin jedhee keessoo isaatiin huyna hin qabne beeku rabbitu qabaa beeku mirkaneessu rabbi irratti hirkate rabbitu naa guuta rabbitu bakkaan naa gaya jedhee qalbii isaatiin yaadee jala sararee dhugoomsee qabatudha. Gaheen tawakkulaa yookaan bu'aan tawakkulaa ka argamu sababa irratti, sababa ati qaama keetiin gaggeessitu waan tokko hojjette erga waan san hojjettee geessiteen booda waan harkaan hojjetamu ta'uu danda'a, waan sammuun hojjetamu ta'uu danda'a, waan yaadaa ta'uu danda'u magara garaa waan miilan itti deemanii dalagan waan ijaan laalanii hojjetan waan gara garaa qaama keetiin erga hojjettee sababaa geessiteen booda rabbi irratti hirkatuun waan kana mala kiyyaan dandeettii tiyyaan beekumsa kiyyaan galmaan hin ga'u yaa rabbi ani sababaa geesse ati ammoo ka bakkaan ga'usi yoo gargaarsi kee keessa hin jiraanne anumaan danda'u jettee dhugoomsuudha. Wayita akkana jennu rabbiin subhanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti bakka hedduutti wayita warra mu'mintootaa wayita gorsu fatawakkalu jedhan. Eenyurratti rabbi irratti hirkadha in kuntum mu'miniin maal booda fida yeroo hundaa hujii boodaan fida. Jihaada wal qabsiisa yeroo jihaadan yeroo deemtan yeroo qabsooftan diinaa bakkaan ga'uudhaaf yeroo diinan kaafirtoota wal dura dhaabbattan huyna teessan qofa irratti hirkatinaa dandeettii teessan qofa irratti meeshaa waraanaa ka qabdan qofa irratti hirkatinaa kanaan sababa geessa keessan ammoo gargaarsa rabbii abdadha rabbitu na gargaara rabbiin nu gargaara jedhaa deema. Kana laala bakka kanatti waan rabbii walitti fide sababaa fi tawakkula walitti fide sababaan ka abbaan gaggeessu tawakkulli ammoo ka waan kana keessatti rabbitu galmaan naagaa jedhanii yaaduutiif qofa irratti hirkatuu dhabuu dandeettii fi irratti hirkatuu dhabuudha wanti kun. Hubannoon dogongoraa ka hawaasa keenya keessa jiru ka arginu ka laallu akkasuma da'waa tokko tokkorraa ka dhageenyu tawakkulaa fi sababa addaan baasuu dadhabuun hin mul'ata. Sababaan namni yeroo hujii dhiisee hujii kana maa dhiiste yookaan ammoo maaf hin baranne maaf hin hojjenne yeroo jettuun abboon rabbuma irratti hirkannaa rabbumatu nuu gaya ka jedhan hin argina. Kun ammoo yaada dogongoraati. Tawakkulli amala qalbiiti malee amala harkaa, miilaa, ijaa, sammuuti miti. Kun hojiidhaaf kaa'e. Kun hojiidhaaf sababaa gaggeessuudhaaf nuu kenne rabbiin. Tawakkula ammoo qalbii irra nuu kaa'e. Qalbiitu hojjeta tawakkula. Nabiin alayhi salaatu wassalaam yeroo fakkeenya
توكلان وهمن اللات إنه فكيسن اللات تنمال جانين النبي عليه الصلاة والسلام وتواي سيبسل لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصول أجمان إسن رب رت إركتني إركنا أجادا تيقينا تا ربين إسن تقوبك أبو تحقق وصول إركتني سلا ربين حالو مسال بارن إسن رزق إسني هير إسن ياجي إسن أباسا إسن دروم سأكما اللاتي nyaachisee obaasutti allaattiin tuni bakka bulte in ooltu wayita ibsan nabiin alayhi salaatu wassalaam taqdu in kaati ilaalaa ganama subiidhaan hojiitti kaate jechuu ibse nabiin alayhi salaatu wassalaam garaa qullaa gara hojii kaate akkasuma gaafa galgala galtu ammoo garaa guuttattee quuftee galti ilaalaa tawakkula qofarratti hin gabaabbanne isiin tawakkulaaf maaltu wal qabate bakka kanatti hojiidha allaattiin sun osoo bakka bulte san oolte dhugaadha tawakkulli bakkuma ta'anii tawakkula godhanii achumatti wanni nyaatan dhugan namatti dhufti allaattiin sun ulaala in oolle in bulte bakka san guyyaa ammoo rizqii barbaadattee ifaajattee quuftee galte ilaala isinillee tawakkulli keessan akkana haa ta'u keessan sirriitti irkadha akka allaattiin rabbi irratti irkattu sanitti hojiidhanis akka isiin hin teenye sanitti deemaa xaaraa bu'aa bahaa waan sila dandeetan kan rabbi isinii kenne hundaanuu hojjedhaa argadhaa jechuutu as keessa jira maarree shari'aan sababaa fi tawakkula wal bira kaa'e malee sababaa qofarratti akka hin gabaabbanne tawakkula qofarratti akka hin gabaabbanne jarri kun lamaan paralaalii deemuu qaban wajjin tokko biraa yoo hafe naqsii ta'a hir'inna ta'a jedhan maarree namni sababaa qofarratti gabaabbatuun jedhan sababaa qofarratti gabaabbatuun hanqinna namatti fida hanqinna maalii namatti fida jennaan hanqinna imaanaa sitti fida hanqinna imaanaa nabi gaafa if qofarratti irkate tarabbii gate gaafsan rabbittuun amanne ati hanqattee jirta gaafa ammoo tawakkula qofarratti gabaabbattee rabbumarratti irkadhaaniin hojjedhu gaafa jette ammoo kun wallaala gadhaantummaa gadhummaa fida waan ta'eef kanaafuu yeroo gabaabaa qabnu wajjin yeroo biraa bal'inaa waan kanatti deebina salaafni akkamitti hubatanii akkam hojjetaa turanii akkasuma waan babal'aa fuula duratti haasofna yoo rabbi fedhe Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warra Yaman ka hiree dhiisee siinqii dhiisee hajjii dhufu kawita bakka Makkaa dhufa waa kadhatan ummata waa kadhatan isimma waa kadhatan jiran akka ummata galaa qabatanii siinqii qabatanii dhuftanii jedhee gaafannaan nahnu المتوكلون على الله رب الرت ور إركته ديمو سينكين فلان رب الرت إركنه دفنه جنان سنا سينكي فلاتو ديستني غلا فلاتو ديستني أسفتني روكت أتن إسين متوكل توت أصونتين متواكلوت إسي ور ملانيات مالي ور رب الرت إركته متي سماء يدلالا السماء لا تمطر ذهبا سماء تون وركينا ما روبدو والأرض لا تنبت فضة كسم دجين فضة يكامو ذهب ميتا زكايا نما أولي مغرسيتو نما تتفاجي ورقي كيسا باسا روبي سما يروبس بشان تبو أبشا ويتبو أمو بشان كانت تفاجي دمسو سوچو إجيچو دمالي أكان متتاني واني أرغتان هنجيرو كن هبانو دوغنغوراتي أكانان هباتينا جدي عمر بن خطاب ورقنا كان حلنجيدان تومي ياسيوين كونا جيچون namni akka malee yoo hubate diinaa kenna gara mal'itti gara hiyyummaatti gara gadhaantummaatti gara kadhaatti jijjiiru waan ta'eef hubannoon kun nurraa haa jijjiiramu warri da'waa gootanis tawakkulli maal akka ta'e sababaan maal akka ta'e addaan baastanii ummataaf akka nuu himtan du'aati hundinuu asumaan dhaamsa dabarsa hujii malee taa'uun jazbummaa horummaa sarummaa baalagummaadha malee tawakkulaa miti tawakkulli hujii dhiisuu miti tawakkulli hojjechuudha mataan isaatu tawakkulli jajjabaatuudha tawakkulli misoomatti hirmaatuudha tawakkulli khayrii garagaraa ilmii baratuudha barnoota garagaraa burqisiisuu keessa jira malee hojiin ala tawakkula wanni jedhamu shari'aan hin jiru kanaafuu akkanaa hubattan isiniin jedha gabaabinaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh maasha Allah jazakumullahu khairan ustaadni ergaa guddaa dabarsanii waa'ee tawakkulaati wal qabatee tawakkulli maal akka ta'e sababni maal akka ta'e tawakkula jedhanii qofa rabbitti hirkatanii osoo sababaan geessin taa'uun yookaan ammoo hojii dhiisanii qofa rabbitti hirkatanii taa'uun lamaan kun dhuunfaan akka namaan baafne fi lamaanuu iddoo tokkotti akka waliin deeman ustaadni bayaana guddaa nu kennan maasha Allah wanni kun yoo rabbiin nama fahamsiise waan guddaadha kana jechuun namni daldala tokko fakkeenyaaf daldala isaa haga dhumaatti ifaajee strive godhee carraa dhumaatti mokkoree
ergamu koree booda ammoo yaa rabbi kiyya ifaajee jira ifaajeen tii kun ammoo si malee bu'aan qabdu jedhee gama rabbi xiqqisuu qabaa jechuudha yaadni isaa akkasuma kalafa qotullee qonna isaa qotee ifaajatee dhumarratti garuu yaa rabbi kiyya oomishni kiyya kun si malee galma naan gahu ana homaan qabu jechuu qabaa jechuudha akkasuma namni ilmi baratu yookaan ammoo barumsa baratu tokko barumsa kana yaa rabbi kiyya ifaajee kiyyaan homaa gochuu hin danda'uun ifaajee kiyya irratti yaa rabbi kiyya barakaa naa godhi jedhee irkannaa rabbii hojii isaatiin wal qabsiisuu qabaa jechuudha akkasumas namni qormaata gosa kamiyyuu haa ta'u yeroo qormaatamu qo'annaa isarratti hirkachuun qabu jechuudha. Takkaa'u qo'annaa dhiisee waan rabbi na barreessin dhabuuni rabbi hirkadhee jira jedhee taa'uu osoo hin taane tattaaffii isaa godhee halkanii guyyaa dubbisee ifaajee baada ifaajee isaatii booda immoo yaa rabbi kiyya ifaajeen kun ammoo ifaajeen kiyya kun atin keessa barakaa naa kettu malee atin ifaajee tana firii itti naa gootu malee firii argachuu hin danda'u jedhee bifa kanaan sababaa fi tawakkula qabatee deemuun barbaachisaa waan jedhu darsii kana dhabaane maasha Allah tabarakallah rabbiin jedhaatni yaa deebu maarree hordoftoota kabajamtoota sagantaa kennaa barumsa kanaa fi kanneen fakkaatan hedduu qabannee ulamaa'ota biyyattiin kenna qabdu hamma dandahameen wantoota hawaasa kenna kanaaf bu'aa qabu dogongoroota namoonni shari'a jedhanii fayyadaman hedduu isaanii daliila qur'aanaatiin wal qabsiisnee fuulduratti isinii baafna insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan jabaadhaa isin jenna.